السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota Foozii Show akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraatan የፎዚህ ሾው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የአላህ እዝነት የአላህ ረህመት ሁሌ አይለያችሁ እያልኩ ተጠፋፋን አይደል እህቶቼ? ምናት ሰው አትፈልጉም እንዴ? ሰው ሲጠፋ ማሊ ወሊወንኩ ቃሊ የሮና ምንበዱና መንበርባደኒ الحمد لله رب العالمين. ربي فقلني هاتأو ربي ولتي وديب سيتي جرا جتشا أبولي وانكيا إن شاء الله هرقا متدري جواب دوتك يسنف كبدي دوفي متدري وهي ظروف جرين المناما تنجتو jiruuf jireenyi kun bu'aa ce'ii qabdi. Ilmi namaa kun erga awwala garaa haadhaa keessatti uumame achi baatii 9 achi keessa ture gara addunyaa gadi bu'a jechuudha. Ni dhalata. Dhalatee akkasumatti yookaan beelahee dheebotee ni guddata. Hanga of beeku hanga waggaa 2 deemee waanaa kennaa beelee jechuu baratutti inuma bu'aa jechuudha. achi afaan haasa'uu baraa nyaata barataa kananaa kennaa jechuu barataa akkasuma guddatee sadarkaan of beeku deema. Dubartillee yoo taate waggaa 15 12 dhiirrillee akkasuma of baran jechuudha. Gaafas kaanii tattaafatan ammoo jireenya biyya keenyaa sanni beeytanii miire jireenya kana injifachuuf jecha baqqaanis of dandahee caammaa takka bitatu qaba jedha. kun abbaa booyi lamarraa naamurii nin qotadheedhaani shamarrillee akkasuma lukkuu naa bitaa anillee lukkuutiyya sirriitti horsiifadheedhaani. Akkasumatti kaa jireennee guddannee gaafa guddannellee barnoota yeroo barnoota deemnullee yookaan namu biizinasa mataa isaa qaba biyyumattu lukkuu horsiisuu ta'ee hoolaa kunuunfachuu gabbisee deebisee gurguruu ta'ee yoo ijoollee magaalaa ta'e malee maybe warra haftaami ta'e malee ijoollee warra harka qalleeyyii ofii of danda'an kun lafa qotatee lafa naaqinni jedheenii fi facaafatee aramatee haamatee birraa uffatatti bitata jechaadha. So obboleewwan kiyyaa akkasuma jennu biyya alaa kana dhufna jechuudha. Gaafa biyya alaa dhufnellee karoorri keenya inni duraa maatii keenya jijjiiruudha. Maatii keenya mana citaa irraa yoo awwala liqii gandaatiin deemne liqii gandaa san ofirraa deebisnaa. Yoo baabaan koo qotiyyoo gurguree na oofe qotiyyoo san deebisaa fi yoo rabbiin naa godhe ammallee yoo baabaan koo yookaan qotiyyoo qabaate mana citaa irraa mana qorqoorroo ijaaraa fi osuma akkana jennu maatii keenya jijjiirree obboleessa keenya fa'aatti fuunee bakka jireenya warra keenya kana jijjiirree yookaan gara inumaayyuu yaannu yoo bakka maatii keenya jijjiiruudha karoorri keenya onni biyyaa baaduuf. Kanaafuu egaa maatii keenya jijjiirree kaanee dammoo jireenya keenya anillee waa godhatuun qabaa yaanna jechaadha. Sila kana ta'eef obboleewwan tiyyaa yeroo ammaa kana wantoota baay'eetu jira. Wantoonni birri manamaa kana gacciratu sheeka jedha, kun masgiida jedha, kun qarqaarsa jedha. Wanna kana wallaahi nama ofii argitu arga jechuudha. Garii nama saamuuf jilbiiffatee nyaara haddatee gadi bahee jechaadha. Kana hundarraa hoo of eegaa rabbi isin haa eegu. Duniyaa tana akkanu itti finnu wallaahi mallaqa biyya arabaa tana akka itti finnu numaaf rabbitu beeka. Jibbamnee xireeffamne hin dadhabnu. Ta'aali yaa khalq, ta'aali yaa shaqaala سوي هذا تقلي قدلي أصونه ما أججونه أبسني أكون مجرين بريدة ويكيس زراتو بقى هلو ما أمي نجا والله ما كم جت الاسم أنا نجاك وجني أصوم برد دم أصوم عار أصوم جبين نجا عملي وان بران هاسوف نجتشال إنسان دمون بيكان وانوتا أكجاري بر رجع والله لما ويتي بيتني nama kanatti aan sila isin televizyiinii kilaasii keessan keessa isinii kaayanii yeroo irratti keessanii ciirtanii ilaaltanii naan ja'a.
Hai hanga kana mara jechuudha hanga kana mara yaada ilmi namaa ka biyya jiru sun hubqa televiziyoonii kilaasii keessa nu kaanii ciifnee ilaallannu televiziyoonii. Hai alhamdulillah rabbil alamin televiziyoonii ijaanuu garraa yuure yoo irraa massaane malee bakka inni jiru geenna yuure. So inshallah akkasuma rabbiin nuuf haa taasisu. Buleewwan kiyya mallaqa keessan ittiin taphatinaa gaafa biyya galtan isinii dhagahama namni achi isin jaalatu kulli obboleessi kee obboleettiin ta'e yoo harkaa qabaattes jaalatti harkatti qabadhu waan uffata kaanii kan bitan jedhe sin fayyadu uffanni wallaahi sin fayyadu warqii bitadhu fakkeenyaaf waggaa tanatti bitatte waggaa tana yoo tana bitatte waggaa tana yoo tana bitatte waggaa shanteettiin waggaa shanitti quba shananii yoo bitatte birrima 300 warqii 500 haganan caaltu qubeen hanguma humna keetiitiin bitatte maali waggaa takkatti yoo qubee 1,000 yoo bitte tanatti 5,000 yoo quba keetiitti bitatte kama gatiin lashishaa wayi wallahi taaftaanii taata seenaa wayi isiniifin dubartii wayiiti sirriitti nama akkaanitti dhiyaadhu nama akkaan beeku isiin sun bara mallasaa san suudii turte wallahi abbeeraa gaarii qabaachuun lakka nama gaarii qabaachuun nama fayyada nama bultillee qabu adada ijaazaa buutunis birrii ofii tan warqimaan bitatti warqimaan har'a biyya alaatii galtee waggaa 10 wayi gini warqeen isiin dhuman adada rakkattu warqima gurgurte adada rakkattu warqima gabbaastee gurgurte adada wayita sarraka sakaa warqillee adada rakkattu warqima gabbaastee gurgurte wallahi warqeen ilaa har'aatiin dhumanne waggaa 10 wayi dalaa galte maal jettamee qaruutummaa ideoloojii nuhoo darsee ishee irraa guuruu malee sanuu taan achi garuma biyyaa malee sumunii takka hin qabnu osoo diingataa dhibamnee galle qaruutee ta'a qaruutee warra shawwadamaa jirtan hin beektan keessattuu amma mana ijaaranne jenne sanuu mana caaraqaa sanurraa diddiigamu soofaa itti binneennaa kaan itti binneennaa gaafa manni sun yookaan diddiigama nama waggaa meeqa dura manni isaa irraa diddiigame inni galuuf miskiina kiyya soofaa itti bitee televiziyoon itti bitee kaan itti bitee manaa fi meeshaalee akkasuma awwaara'ee dhabe jechuudha hin shawwadaminaa hin bitinaa meeshaa lafa jala galaa bitadha wallahi galaa bitadha birrii qixxirraa isinirraa argata warri sun isaan jaalataniiti sanuu hin sobamina osoo isin jimmaan taatu jimmarraa adaama ajajatti maal jimmaan hin jiru obboleettii tiyya tiraanspoortii kana mulu ka itti gadi laffaatuuf tiraanspoortii maan sun bichaan soofaa sii bitti ka asii tiraanspoortii fe'anii adaamarraa jimmaan sii geessanii akkatti hin shawwadamina Majlisa Arabiyyaa maali wanni magaalaa keessan irra argamu tokko hin argamne inumaayyuu hin jiru maaliif shawwadamtan shamarran teenya hin shawwadaminaan isiniin jedha ani alhamdulillah ofii kiyyaa waan akkanaan arran geenne garuu injibbaa waan kana waan akkanaa kanatti akka namni isiniin ciranne akka namni isiniin hin deemne ta'an isin gorfadhu mallaqa keessan wallahi yoo xiqqaate waggaa keessatti qubee tokko 500 bituu qabda habilii tokko 500 waggaa amma fakkeenya yoo xiqqaate nama waggaa 5 ta'an waggaa 4 ta'ati habilii 5 qabaatu qabda bindama waggaa teeti irraa ji'a tokko waggaatti mindaa ji'a tokko ka ji'a lama warqeen bitadhu maa ji'a 12 miire mindaa ji'a lama warqeen bitadhu ji'a 10 dhiisi waggaa keessatti warqii tokko qabaatte waggaa lammatallee warqii tokko qabaatte gaafa waggaa 5 habilii 5 qabda yaani tagatiin homaa ta akkasitti gatiin gadi buute sanillee tagatiin ol baatellee jiddu galeetti hanguma birriin teessii bittuun bitatta jechuudha warqiin ol deema guyyarra mallaqa namni sanii miti jette dammoo akkaawuntii baasadhu biyyan ergini ji'arraa birrii 300 illee taatu 500 illee taatu baankitti darbadhu gaafa galtatti birrii guddaa qabda sharafni illee osii deema biyyattiin ergi birriin biyya yoo dhayxe gaduma deemte malee olin deemtu biyya teettu san yoo kaayatte wallahi osii deemti warama sii deemtaan jaa sharafni ol deema har'a gaafa awwalaan biyyaa bahu sharafni meeqarra jira beeytani 10 wayirra jira amma sharafni 40 geette ton so
akkatti qaruutama obboleewwan kee qaruutama lafa caara qalleen bitina mallaqa keessan irra qorqodataa qabadhaa isiniin jedha inshallah yoo isinitti tole share like subscribe godhaa isiniin jaaladha qaaliiwwan tiyya I love you so much ana caalaa rabbiin isin haa jaalatu mee anallee na guddisaa share like subscribe godhaa commentii barreessaa goddanyoota teessaniif share godhaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء